سيد البشر وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نالا سيجنا يقرقنا كيسنا كاسن يعني بيقوا عساما لما نياتما نياتمو إسن نياتمين نياتمو درود بيكم وقمينا ننجل كما قرآن وقمتا مالي قرآني وفيساتي بناكم متا أصولنا نكمتين فمتوك كانس كيسن جنا بكان كيسانا قلقبو أكينو. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. maal walwalaanu fageessanii nuyyuudhaan ni keenya ammattii kana jennaan isaa bareeddannaa jiru jidduutti jaaranii dallaa kana rabbi nu jidduu baaqasu. Ani ija keessa ilaalaa biratti akkana ilaalaatti naasa'uun baree mee qur'aana ammaa kana keessa jirraa fi hin jirru ulamaa baaleetu rakkinna ulamaa baalee gaafadhaa mucaan gaafa sana anamma hiikuuf hime. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جت مكان قفا رايا بامتا يسجر يا إجولي والقدت يسجر يا هواس بلا يسجر يا من قدو يا شبابا يا أبوتي يسجر جت كنرا ما جدا يوسين جتن أنا سنتين دبر wannan fuuldura kana taa'uu dideef namoota gurguddaa duuba jedhee fakkeeti warra biraatiif miti yeroo reefu uummatni na kadhatu namoota jajjabaa ulamaa bebbeekaa biyyi qabdu fidanii ka'anii raayyaan fuuldura ka'anii jala fudhateessisuu fi kalaqaan fadheeti. Himannaadhaan hin jalqaba. Himannaa ammas himannaan qabamaa himattaan jala waan himadhaa jala baaneen kana qabdii jedhee mucaan tokko waa beeksisa madaraka gubbaa dhaabbatee. Madaraka gubbaa dhaabbatee waa guutuu qabdii jedheedha keessatti mate jimmaan dhaqeenyuun himachuu fire. Dhimubbaa boor dhaqeenyuun himachuu fire. Kana qabdii miti kana gakkennite dinaa jijjiira. Yookaan isin himadha. Yookaan addunyaa guutuuttan isin himadha. Kana gakkennite raayyaa eenyuun qabaatee baanee ofitti waa guutuu kennuuf. An kana himuu badhaa maaliin nama mirkaneessitan? Ati baaleetti naagachitaa kottuu nyaatta. Hirmachi to'atannatuun kennine ni himadha. Yoon fuula namaa itti maddu dhabe fuula rabbiitti ni sin himadha. Ani isaaniin mataa ol qaban hawaasa kanaan mataa ol qaban dhiira maqaa biyyattii kanaatii jechaa wareegamteen mataa ol qaban dhiira eenyummaa koo kabachiisuuf jecha biyyoo nyaatteen mataa ol qaban. Dhiira wanni garaa nu baate jechi tokkittiin kun mee miizanaan gamii qabu. Wanni garaa nu baate garaan nu deebitee dhiira jedhe baalee kennite ani eenyuun qaba. Eenyuun naa kennuuf anaafoo. Kanaaf kunneen hin jalqabu. Waajjira mootummaa ta'u keessaa manneen baankii as keessaa hanjira jechira jettee lakkaawwattu gara raayii komii qaba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والناس الدبيت يعني سنت سوف سنتي في سموتك النافين وفي أنت تقوم في سنينامي غير سموتات تدين. ومن تعالي عند الله تعالى كناتي المكيسري انجرات مقالات في النيتوس شباب عسيتي فيس أمتك النافيس أمسي قبابا نلقبو برقا أمالي بيبيا برقا المان كيسن برسيسا أمالي المان كيسن برسيسا نمني برم سنكم نمني المسام برن yakana keessattis jiraachuu hin danda'u, diinagdee sorachuu hin danda'u, qabeenyas godhachuu hin danda'u, biyyas bulchuu hin danda'u. Kanaaf waan abboonni keenya dalagan, waan jeneraal waan guutuu dalagan, waan Haaji Adam Saaddoo dalagan, waan sheekonni keenya warri asiin dura darban dalaganii nutti kennan
أكلوا هركان بوني أكلوا هركان بني أمانة ربي سنين جتو برباد نمن برني نمن برزين سدركان الجتو نمن لين بولشو وفي لين بولشو نمان لين بولو كمان دير إيكونومي نبرباتيسا قبل هورچو نبرباتيسا ilmaan keenya barsiisuu nu barbaachisa barumsi diinii nu barbaachisa barumsi akaadamii nu barbaachisa gaafa san waan barbaanne argachuu dandeenya mirga keenya kabachiifachuu dandeenya qabsoolee asiin dura darban keessatti yeroo hunda qabsoofna diina ofirraa kuffisna bakkaan osoo hin gahiin manatti deebina diina lammaffaa ofitti horanna qabsoofnaan teessoonis keenya ta'uu qaba keessoonis keenya ta'uu qaba humnis keenya ta'uu qaba beekumsis keenya ta'uu qaba kanaaf barumsa irraa biyyeeffadhaa hundi keenyaan barannaa keessattuu shabaabni amma jirtan parsantiin 70 biyyattii ijoollee umriin isaanii waggaa 34 gadiiti parsantiin 70 miliyoona 120 keessaa nama umriin isaa waggaa 34 gadiiti kun barumsaan itti qophaa'aa jira beekumsaan itti qophaa'aa jira qabeenyaan itti qophaa'aa jira yeroo hunda nu bulchaa nama jalatti bulaa deemu osoo hin ta'in bulchinee argisiisuun dirqama keenya waan ta'eef hojjennee argisiisuun dirqama keenya waan ta'eef xiyyeeffannoon keenya barumsa irratti haa ta'u amaanaa kiyya inni lammaffaan walaa qabanyuu beekaa keenya haa guddifannu wallaalaa keenya haa gorfannu jannataa keenya haa qajeelfannu maqaa walitti baasuu haa dhiifnu nama keenya odaa baafannu amaanaa ani sin bira kaa'u jechaadha isa sadaffaa sheekonni keenya du'aatni keenya beektonni keenya dabaa keessan tolfadhaa jallataa keessan qajeelfadhaa maqaa biyyaa tikfadhaa zamana bade kana keessatti zamana sooshaal miidiyaatti zamana feesbuukaatti biyyi teennaa akkan taaneeti naman taaneeti maqaan taaneen akkan taane amaana rabbii isiniin jechuu barbaada ulfaadhaa galatoomaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh kanatti aansuudhaan barreessaa majlisa federaalaa ሼክ ሐሚድ ሙሳ ገረ ወልተጂቲ አፍቴራ ሼክ ሐሚድ ሙሳ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ወደ መድረኩ ጋብዝና አፋን ኦሮሞ ሲን ቤከኒ አሰላሙ አለይኩም ሲና ጀደኒ ኢርጫላ ከቤከን ሞ አፋን ካኒ ኢስማን ተቀፈቱ ጀተ ተክቢራዳን ሼክ ሐሚድ ሙሳ በሬሳ ኡላና መጅሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ተክቢራዳን ናሲመዳኒ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ኳሊቲ ዱበዳን አንደና አፋን ኦሮሞ ቲቪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. በቅድሚያ እዚህ ሀገር ላይ እዚህ ሀገር ጀማዓ ተሰብስቦ ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ ለመገኘት ላበቃኝ ጌታ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እላለሁ። የእውነት ለማውራት በጣም ደስ ብሎኛል። የመጀመሪያ ፕሮግራም ስለሆነ እዚህ አጋጣሚ ካሁን በኋላ ምንም አይነት ፕሮግራም ቢኖረኝም አቋርጬ ትቼው በቋንቋቸው በደንብ አድርጌ መናገር ባልችልም አብሬ ለመቀመጥና የሚባለውን ለመስማት እመጣለሁ። ደስታዬን በደንብ ለመግለጽ አስቤ ነው ሀሳብ ያነሳሁት። ሁለተኛ መቼም ያው አማርኛ ቋንቋ ፖለቲካ ሆኖ ብዙ ዓመት ስለቆየ አብዛኛዎቻችሁ ትችሉታላችሁ ብዬ አስባለሁና الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota ulamaa'oota keessummoota kennaa kabajamoota mana maree musliimoota magaalaa Roobee Sheikh Muhammad Rabii Hasan, kabajamoota mana maree musliimoota godina Baalee Sheikh Abdurraafi Aliyyi, kabajamtoota ulamaa'oota du'aatoo kennaa kan magaalaa Roobee fi godina Baalee, akkasumas kabajamtoota hawaasa hirmaattota sagantaa kanaa. Inshaallah yeroo biraa taate sagantaa kana jamaan barattoota magaalaa Roobeetii fi jamaan barattoota yuunivarsiitii madda walaabuu waliin ta'uudhaan sagantaa kana isiniif qopheessaniiru. Sagantaa kana wanta qopheessinu hawaasa keenya keessatti kaka'umsa